Adde Bukaayoo Kuusuu loon ishee waliin gara aanaa Dirree ganda Dululu Makkaanaatti godaanteerti. Loon 800 qabu keessaa 6 qofati na harkatti hafee jetti. Am gandi tanaafu ani ammaan gara namni qarqaraachan hin du'inilleef maqa gandi tanaas ganditee sun akka nu iyyite am wanni afqaalleen teete nurra du'u jirta am qaalleen ka afqaalleen har'a lam qalee farrallee wal sadii du'e nama kan jiru. Obbo Guyyoo Jirmaa bulchaa ganda Dululu Makkaanaati. Qaar wanni yeroo bonni dhufuullee akka horsiise bulaa wanni eegaana gaalaaf re'ee nam obbaa jammaruu jirti. Loon isaan obbaanii kama ciisaa kana keessa baanee jirra jechuudha. Amma waan tokko lama akkasitti laf keessatti barbaadan argan malee obbaanii jiran jechuudha. Obbo Guyyoo Carfii itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa Booranaa ammas dhiibbaan hongee kun waan dhaabbatu ta'a waan hin jirree fi loon caalu akka du'u malu sodaa qaban himan. Horiin agamma du'e gara 573 oli du'e jechuudha. Horiin ammallee 400 oli horiin amma ofiin ka'uu hin dandeenye kan namni kaasuu jira. Kulleen soorii humboon kana taa'ee jechuudha. Waan kan qabeenya gamma mancaa kan gara maallaqaatti yeroo shallagamu birrii biiliyoon 7.5 ol uummati kun dhabee jira jechuudha. Ammas horsiise bultoonni loon lubbuudhaan nuuf hafan jiraachisuun ulfaataa nutti ta'eera jedhu. Sababa isaas yoo himan loon yookiin horii kaan marga bituuf gurgurru gatii ga'anuuf baasaa hin jiran gatiin marga looniis jireenyis nutti qaala'ee jedhu. Adde Baaree Galgaloo fi obbo Atkiyyaa Saaleessaa jiraattonni aanaa Dubluq adoo loon gololchan arge. Akkuma nama sagaleen gololchina misaa qursii qabne misaa iraati akkuma nama reegata. Gabbayee waan tokko lan kutatu. Lafti duwwumtaan akkanuma jirti. Akkuma ulfaatu qabeen waan qaban cufa yaayyuu innummaa namirra tufatee amma horii dhiisiin beeyyuu waan wanni bulfatanii jajjabdu hin jirtu. Aga maalle rakkoon isaanii nu jala goomuutti hin jirtu. Halkan hin kaafna, guyyaatiin kaafna, kanurra du'a gagganna, hajjiraate takaan takke nu ol ka'ee cidiitti guurra guyyaa halkan deebinee adummisa nyaanne kursi diirama takka sooranne nuun sifooftu hin qabnu. Akka jajjabaa kee jirraa. Bulchiinsi godinichaa miidhaan bonaa kan dhufuuf jiru sodaachisaadha jedha. Kanaafis deeggarsii fi of eeggannoon gama tola ooltotaa fi mootummaan kennamu malee itti fufuu qabaa jechaan gaafate. Dargaggoo Alakee Dabbasoo ogeessa waajjira qabeenya misooma beeladaa godina Booranaati. Odoo osoo rooba qofa eeggachuun taadhinuyyuu akka jallisisuun irra isaan marraa jallifata. Jiruuf jireenya horsiisee bulaa qofa irra hin taa'an akka isaan jireenya isaaniitti jireenya waan dhibii jijjiirachuu danda'an jallisii hedduutti amma godina kan keessatti hojjetamu jira. At least jallisii daamiin gurguddaan hojjetamu jira baay'eedha. Jallisiin immoo marraa at least naannoo hektaaraa 10 olii hojii jalqabnee jirra. Sa'aatii ammaan tana haroobiin jira kanatti marri faca'uu jirus jira. Sa'aatii ammaan tana jallisiidhaan faca'uus jirus jira. Sa'aatii ammaan tana naannoo Elwayyee Segeen irratti faca'uu jira. Cuftinuyyuu hordoffiif uummata kan baraaru irratti hojii hojjechuu jalqabne keessaa isa tokko. Gabaasa Sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit godina Booranaa magaalaa Yaaballoorraa.